Nannabe milale kanna magammachi sordi kanarra ana bachichale iddo bokonna isa sami gararra Nannabe milale kanna magammachi sordi kanarra ana bachichale iddo bokonna isa sami gararra Dacherran ilalu wana dugadi abdina makuta samim baname holi biya koto qalbina buta harkan qabachu porramonif gonfolatamu garan ko awera Yerusalemi mananyatamu harkan qabachu porramonif gonfolatamu garan ko awera Yerusalemi manayatamu Karicha dhuga dandi sagara abbatti geessu Yesuusin kapera sogidda wana dawameessu Karicha dhuga dandi sagara abbatti geessu Yesuusin kapera sogidda wana dawameessu Urjoonni samiirra gadarchaanii ta'anuu dara iji koo didee du'arra tareetu jireenya laala karaan naabadhuu milli koo lachuu duraaf nagamaa yoo rafee ka'uu biyya dhaala kootu natti argama karaan naabadhuu milli koo lachuu duraaf nagamu yoo rafee ka'uu biyya dhaala kooti kan natti argamu achiin garaan koo kan hin abjootu 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 Achim garanko kanin abjootu Achim garanko kanin abjootu Achim garanko kanin abjootu Achim garanko kanin abjootu Waluma facaafne amanna dachirni sanyiinuun jijjiiru Kaguddiffannetti baqannaa guyyaadhumaa gaaddimni hin jiru miilaan Kiristoos duukaa buunee garaadhaan cubbuu dhaggeeffannaa qulqulloonni illee abdiin jiraatu cubbamoonni immoo maal malaannaa ayyoo amaaf fuula dhiiganne Warri salphinaatti gammanne guyyaan dhufa keetiin hungalle jaallattaarii sanuuf ilaanne riqichi keenyi shakkisiisa daandii sitti fidu ta'uusaa garaa gubee aarsa waaqayyoo Lafkisaa ibiddaaf maluusaa Nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu an obboleessa keessan faarfataa Amaanu'el Gaaddisaadha har'a magaalaa Amboo keessatti iddoo awwaalchaatti argameen jira innis abbaa keenya baay'ee jaallannuuf kabajnu obbo Haacaaluu Toleeraa akkasumas maatii isaanii addee Sorsee yeroo darbee gargaaraa kan turre akkasumas ijoollee isaanii daara baasuudhaan waan tokko gochuudhaan baay'een keessan miidiyaa kana irratti yookaan immoo chaanaalii asna duudduuba argitan irratti baay'een keessan quba qabdu amma garuu isaan boqotaniitudha kan isaan jiranii baay'ee kan nama gaddisiisudha egaa daawwattoota keenya ijoolleen isaanii amma sa'aatii ammaa kana
akkasumas haati warraa isaanii maaliin akka jiraatanii baay'ee ulfaataa haa ta'u malee maatii isaanii akka jajjabeessitan akka bukkee dhaabattan akka waaqayyoon kadhattaniifan sin gaafadhaa. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisuu eebbifama. Egaa akkuma beekamu sirna awwaalchaa abbaa keenya Caaluu Toleeraa akka ta'e kaleessas gargaarsi adda addaa ta'aafi kan ture karaa buleessa keenya Faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa ammas immoo akkasuma daa'immansaaf gargaartuusaa akka goodaatti inni waliin jiraachaa ture ni beekama. Yaadachaa hin turtanis kanaaf ammas akkuma kanaa maatii isaa waan ittiin jiraatan gargaarsa waaqayyootiin ammas akka duuba dhaabattan siniin jennaa. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Dhukkubsachaa hin ture gaafachaa deebi'aallee wanta jiru hundumaas gochaa hin ture. Isa kanaaf ammas immoo hirmaannaa keessan isa duraa caalaa cimaa akka ta'u daa'imman isaa wajjiniin akka isin cina dhaabattan jaalala waaqayyoon sin gaafannaa. Eebbifama. Amma lafa awwaalcha isaatti argameedha kanaan jiru. Kanaaf ijoolleensa maaliin akka isaan jiraatan kana booda baay'ee waan itti ulfaatuu fi gargaarsuma kanaan dura isaaf gochaa turtan qabate ammas ijoollee kan akka gargaartan maatii kan akka gargaartan kabajaanan isin gaafadhaa. Sinan jaalladhaa. Waaqayyo lubbuu isaa jannatatti isaa galchu jecha maatii isaaf jajjabina hawwaa ijoollee isaaf jajjabina hawwinaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Waanuma facaafne ammannaa dacheen sanyii nuun jijjiiru. Muka guddifanneetu baqannaa guyyaadhumaa gaaddisne hin jiru. Ilaan Kiristoos duukaa buunee garaadhaan cubbuu dhaggeeffannaa. Qulqulloonni labdiin jiraatu cubbamoonni immoo maali malaa. Fakkeessuudhaan baay'ee fagaannee ofmoo Kiristoos goyoomsiine. Ulfina qoosaatti sarbamne ija turaan ildiimneerra. Gola keefis of hin eegganne ol qaattota taasifneerra. Dukkanaatu wanti nu toojenne ifatti baafamu innisu. Isumaanu keessaa bahuudha jannata keessaa nu dufsiisu. Qulqullummaan gurgurameera godormaa keessatti diriirfame. Akka wanta waa hin baafnetti inni Yesuus maaf laalame. Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee. Maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee. Maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee. Maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee. Ililleen ciniinsuu boodaafan jajjabaadha malee. Maadaan garaa koona dhukkubaa maleelee.